شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا يا شهر الوحدة أهلا يا شهر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان هورتا في كباجمتون جالتمتو تسلمتو نغنيكو كان كباجه بكسن جرتان هوندت حاجراتون سنجرا أكم جرتان رفتا هي قام في قلبي نقبدو زرتاني ججباتني الحمد لله رب العالمين بقى جران سنجرا إيقا الحمد لله رب العالمين دي بدو جرا قلبي ربي قدافا تو الحمد لله نجرا بقى نقاتان سنجرا obbolummaan dansaadha yoo dantaaf hin taane yoo rabbumaaf wal jaallannee wal taane akkas jedha beektani ustaaz Anas Muhammad inna rabbumaaf jecha wal jaallannee wal taane nuti obboleewwanii akkam jettan agartanii fayyaan qaamaa fi qalbiin jirtu jajjabaattunis jira alhamdulillah rabbil alamin kunoo baatii ramadaanaa qaqqabne jirra ramadaan mubaarak baga baatii ramadaanaa baatii khayrii baatii shayxaanii keessa hidhamee balballi jahannamaatti cufamee balballi jannataa qofti banamu balbala shayxaanitti hidhamu baatii khayriin qofti keessatti dalagamu baga nagaan geessanii isin jedha buleewwan kiyya akkam jirtan isin xiqqaa fi guddaan kaabaa fi kibbatti bakka jirtan hundatti baga isiniin gahee baga nu wajjin geenye alhamdulillah rabbil alamin baga geenye baga geessan isin jechuu barbaada baatii ramadaan mubaarak alhamdulillah rabbil alamin baatii kana keessa warra khayrii baatiin kun qabdu hunda argatu rabbiin nu haa taasisu rabbiin khayrii baatii kana hunda nu waffaqu alhamdulillah rabbil alamin kunoo baatii ramadaana qaqqabnee jirra baga jiraattan baga jiraanni baga baatii ramadaana geenye warra nagaan qeebale nagaan si irraa rabbiin haa taasisu allahumma amin akkana isin jira buleewwan kiyya akkam jirtan isin fayyaan faaya baatiin kun akkam fakkaata soomanni gaafa guyyaa tokko kun akkam ture isin bira alhamdulillah rabbil alamin nu bira khayrii alhamdulillah gammachuudha badhaadha waan dhabne hin qabnu alhamdulillah nuti asii fachitti hin deemnu yeroo baay'ee suma taa'ee viidiyoo raawwanne beeytanii alhamdulillah rabbil alamin wanti hunduu khayrii galanni rabbii guddaaf haa ta'u isa fayyaa nuuf kennee ka gamanatti ta'e gamasitti ta'e maatii biratti ta'e biyya namatti ta'e alhamdulillah naannofsiisee amata kana nu qaqqabsiise ramadaanatu deebise rabbii guddaa galannaa qaba alhamdulillah rabbil alamin baga naga geessan baga geenye warra nagaan hiiku rabbiin nu haa taasisu inshaallah warra khayrii baatii kana leessu qadarii baatii kana wafaqullee rabbiin haa taasisu isaan irra rabbiin haa godhu warra soomana khayrii nyaata qofarraa beelooyinii walii osoo hin taane keessatti ibaadaa keessatti waan as keessatti dalagamu qabu khayriilee baatii kana keessa dalagamu dalagee itti milkaa'uudha rabbiin nu haa taasisu isiniin jira buleewwan kiyya egaa harantanaa baatii ramadaanaa dhugaa dubbachuuf alhamdulillah ramadaan uumas fakkaatu bareeda rabbii guddaa galannaa qaba alhamdulillah geenye qaqqabnee gammachuun simannee jirra rabbiin immoo nama nagaan hiikuu haa taasisu nama meeqatu nu biraa dabree meeqaa isaatti ramadaan seenuu guyyaa afur hafu ba'ee ramadaan seenuuf baatiin lama hafu deemee ramadaan seenuuf ji'a sadii ji'a afur hafu deemee nama meeqa nu biraa deemeera alhamdulillah biyya namaa jirra maatii bira hin jirru jechuudha miti bakka kana jira bakka kanaan jiru karaa jira karaan jiru jechuudha miti alhamdulillah wallahi lazim nama meeqa nama hedduu jaalannu hiriyaan akkaan jaalannu ijoolleen daa'imni guddaan xiqqaan jaarsi baatii kana namoonni hanqatanii deeman nama hedduu jira namoonni illee akkasuma alhamdulillah rabbil alamin kanaafuu biyya keenyatti yeroo hedduu amanni hedduu biyya namaatti nurraa dabaree amanni hedduu biyya keenyatti maatii keenya biratti soomanaa fi idil adha idil fitrii dabarsuu baanullee bakka jirruuf bakka rabbii nu qaqqabsiise bakka rabbii nu ga'itti alhamdulillah rabbil alamin mana haisa illee ta'u deddeebine ga'u kenna alhamdulillah rabbil alamin baga geenye isin jedhara deebi'e baatiin tun kan quraanitti keessa qaraamu kan keessa sadaqaan sadaqatamu kan keessa wanti hundi balballi azaaba cufamee balballi jannataa banamu guutumatti baatiin kun baatii khayriiti baga qaqqabne alhamdulillah rabbil alamin baga geenye baga geessan isin jechuu barbaada obboleewwan kiyya eegattaan sun akkamitti simattan isin akkuma jedhetti nyaata shoorba beemtoo timira isuma kana ammoo sooman
baatii ramadaana waan barbaachisan hunda toobattanii soomantanii ji'a shaabanaa keessa warri wal lolan aamiin namaan qabdan warri wal zolam wakka zolumtan keessiin zolum kan wal dhabdii qabdan ka haqi keessan irra jirtu namoota kanaan dhihoo hojii gootanii dabarsitanii akkamitti turime alhamdulillah rabbil alamin guutumaan guututti baga rabbiin baatii kan qaqqabsiise baatiin kun baatii jabaadha baatii khairin keessa baay'atudha ramadaan jechuun soomanuun nyaataaf dhugaatii qofaan miti sharri hundarraa gurris ijjis afaanis hojiin teenya hundi hojii khairii ni beektan baatii kana keessa wanti kun nama amachuu fi wanta waa badii garagara balleessuu miti baqa baatii yaani baqa kan wal dhabbii qabutti muufii walii qabu walii dhiifama godhee baqa namni muufii walii qabu walii dhiisee qalbiin dura walirra cabdee dhiifama wal gaafate baatiin tokkummaati baatiin ramadaanaa baatii tokkummaati baatii jaalalaati baatii gammachuuti wallaahi lazim akkasii sagaleen ijoollee gamanaa gamasni jiru jira dhiifama irraa taa'aadha waan hedduu keessa kaasuu ture yeroo dhabuurra kan ka'e shaabana keessa viidiyoo lama raabatu ture xiqqaati garuu yeroo dhabuudhaan viidiyoo takka galakseen ture rabbi warra baranaa warra bara eegalee rabbiin waa godhu ramadaan mubaarak baganaaf geessan bakkirtanii kiriina qabaadha warra ramadaan kanas nagaan qeebalee nagaanii kee nagaa wal deebuunaa taasisu yoo rabbii fedhi biiznillaahi ta'ala rabbiin hayyama rabbii rataanaan ramadaan hayisallee viidiyoo biraatiin deebiin dhufa khairii jiru haalatti jiru turtiilee jiru yoo rabbiin alaafis biiznillaahi ta'ala viidiyoo biraatiin kan nutti wal agarru ta'a hangasii yuutuubii kee share like subscribe gochuun warroonni subscribe godhin subscribe godhaa maatii kee dabalama warroonni maatii kee turtan immoo like share godhaa yaada qabdan komitii lakaadhaan dhaamsa kiyya ramadaan mubaarak salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu horaa bulaa deebana dagaagaa salaamu alaikum يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن